warri keessa boonaa warra heeraaf seeraa odaa jala taa'ee safuuf aadaaduudhaan tottolcheessi kuule siif qalbiin naguulee jechuudhaan weellisaa yeroo ammaa kana lafaa dhufaa jiru keessaatii isa tokko kan ta'e weelluu imaltu jedhuudhaan egaa uummata bira qaqqabsiisuudhaan egaa jaallatama guddaa kan argate egaa weellisaan kun yeroo ammaa kana egaa as istiidiyoo keenyatti affeerree egaa keessummaa wiirtuu artiiti egaa guyyaa irraa kan nuti taasisannee jirru isin hanga xumuraa sagantaa keenyaatti nu daawwachaa nu waliin bu'aan affeerraa keenya qophii kana qopheessuun isin waliin kan turu ani boontuu dastaati gama ogeessa kaameraatiin olaanaa nagaashiif naa'ol nagaash nu faana turu turti gaarii. Bagana gaanufti hanaa dhufu. Isinis bakka hin jiru na barbaadanii akka miidiyaa irratti waa'ee aartii fi waan aartii ilaallatu akka dubbadhu waan naaf feertaniif galatoomaan jedha. Thank you. Mee daawwattoota keenya waan honnaaf bari. Ani weellisaa Dachee Baadhatiin jedhama. Kan hin dhaladhee guddadhe asuma naannuma torban oboo kana keessatti ganda baadiyaa Qobboolota Tamsa'aa jedhamuttidha. Kan hin guddadhes kan hin dhaladhes achumatti kan hin barumsallee baradhe naannuma sanitti achumaan askuulitti gaafa ceenu asuma naannoo magaalaa Adaamaa kanatti dhufnee baranne. Akkaataan guddina keenyas immoo akkuma ilma qotee bulaa kamittuu qonna qotaa horii tiksaadhuma maatii koo gargaaraa guddadhe waan akkasiiti. Ayyee bareedaadha. Akkamiin gara aartii kanaatti dhufuuf kanatti dandeesse? Gaafii bareedaadha. Aartiitti gaafa jalqaba dhuftu dura waaqatu kennaa siif kenna. Kennaa sana gaafa bartu kennaa sana gabbifachaatti aartii gara ummataatti baata. Dura jalqaba kennaa sana beekudha. Kennaa sana beeken gara aartiitti dhufe. Kennaa sana gaa akkuma tikaasteeyyuu kennaa sana of keessatti argin gara aartii dhufee jettee jirta. Weellisaa akka taatuuf immoo maaltu kaka'umsa si keessa ta'e? Weellisaa akkan ta'uuf wanti kaka'umsa natti uume sirba baay'een jaaladhan ture daa'imummaa koorraa eegalee kanaaf maatiin kiyya ragaadha. Maatii kan koo keessatti ani bada sirba iddoo sirbaan oola ture. Iddoo sirbaan oola. Adaduma sanaan immoo wanti kun na keessatti kennaa ta'uusaa maatiin hubatee booda gadi na dhiise jechuu gara aartiitti. Mee yeroo sanatti kan eenyufaa sirbaa turte? Mee yaadatta yeroo sana sirba eenyufaa sirbaa turte? Maal irratti kanatti sirbaa turte immoo? Yeroo sanatti sirba jalqabaan sirba baay'ee jaaladhuu fi dinqisiifadhee dhaggeeffachaa ture. Baroota nuti daa'imummaadhaan horiitti eegnu sanatti sirbi Jaamboo Jootee haaraa bahee ture. Dafii kottu albaamiin isaa akkuma gadhiifameen kaaseeta namni dura bitate ana natti fakkaatayu maatii koo rakkisee akkasiin isa naa bitanii isuma dhaggeeffadhe jalqaba jechuun namni anaaf mooderni jedhee yaadullee isaadha. Namni ati dinqisiifattu sadhaa jechuudha. Mee sagaleedhaan nu jetta? Nan jedha. Anis dhaamsi koo dhumuu atis dhaamsi koo yoo muusiin galee atis dhaamsi koo yoo muusiin galee. Garan jaalatee rafuu halkanii guyyaawaa lalaa malee halkanii guyyaawaa lalaa malee. Abooteen koloo coqorsaan irraagaa lalaa malee coqorsaan irraagaa lalaa malee. Anis jaaladhee rafuu halkanii guyyaawaa lalaa malee halkanii guyyaawaa lalaa malee. Waaw sagalee baay'ee ajaa'ibaadha. Marreegaa akkuma tikaaste gaa namoota baay'ee dinqisiifattu keessaatiin of kaastee Jaamboo Jootee jetteetta sirriidha. Jaamboo Jooteen sirba babbareedaa hedduudha kan inni qabu kan innis jaallatama uummata biraan kan inni qabu. Mee asumaan si dabalaatii weellistoota durii keessaatii sirba eenyudha? Weellisaa eenyutu kanatti jaallattu? Weellistoota ammaa keessaa? Ani dhugaa dubbachuuf yoo ta'e nama aartii keessatti weellisan kana jedhee isa duriis isa ammaas haa ta'u namootuma aartii kana keessatti hirmaatan waan Oromoo hojjetan hundumaa nan dinqisiifadha. Caalatti immoo namni fakkeenya naaf ta'a jettu jira mitiire. Kanaaf inni Jaamboo jedhe malee aartii Oromoo keessatti nama qooda fudhatan nama kamiyyuu nan dinqisiifadha nan jaaladhallee. Isa beekames isa hin beekamanillee. Kanaaf warroota durii keessaa immoo warra akka Alii Birraa fa'aa Nuhoo Goobanaa fa'aa lubbuu isaanii hamaaru. Warra akkasii ilaalaan guddadhee fakkeenyummaa guddaa immoo gama hundaan kan anaaf qabu Hacaaluu Hundeessaan immoo gitan qabu waan akkasiiti. Warra ammaa keessaa? Warra ammaa keessaa dhaloota ammaa kun qaruu ta'edha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e cimoodha hunduu hin hojjetu. Warra akka Andu'aalam Goosaa fa'a
ijoollee mooderni ta'anii amma sa'aatii kana muuziqaa Oromoo kana warroota biraa faana illee dorgomsiisaa jiran isaanis nan dinqisiifadha. Isaanis fakkeenya kiyya jedhee namanaa baay'een jaalladha sanan dinqisiifadhas. Mee too gara weelluu kee baasuutti hin dhufiin dura waltajjiiwwan hojjetteettu qabdaa sagantoota irra deemtee hojjetteettu qabdaa? Waltajjii dhugaa dubbachuuf ta'an isteejii mul'ate haga ammaatti hin qabu. Biyya kana keessatti akkuma beekamu namoonni yoo beekamtee argattee isaayyuu yoo wanta baay'eetu jira beektaa. Gara waltajjiitti artistoota fiduun kun hin baratamne wanti akkanaa duratti hojjetame waan gaariidha. Garuu haga ammaatti isteejii hojjedhe jedhu isa mul'ate hin qabu. Osoo carraa argadhe nan hojjedha jedhee mayyaada. Otoo carraa argatte nan hojjedha yaadda. Nan hojjedha. Hayyee bareedaadha. Hayyee kabajamtootaaf hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation turtiin dachee badhaadhaa faana taasisaa jirru gaa akka itti fufettidha. Sagantaa keenya irraa barachaa itti bohaaraa itti bashannanaa turtii akkasiin taasisan abdii qabna. Ammallee turtiin keessan nu faana ta'u. As gara uummataatti atis egaa hawwii daa'imummaa keerraa qabu kan ka'e imaltuu jettee dhufteetta. Mee mata duree masarraa kaanuti maaliif mata duree kanaan qabatte as uummatatti baate? Imaltuu wanti jedhee fi namni dhala namaa ta'ee wanti hin imalle hin jiru jechuun lubbu qabeeyyiin kamiyyuu jiraachuuf jireenya isaa sana waanuma biraallee yaaduu naafu jiraachuuf jecha lubbuudhaan waanumti lafa kana gubbaarra jiru kamiyyuu imalarra jirasi inni imalas jiraachuufis imala kan hin filadhee fi imalli hin dhaabatu namni hunduu imala qaba imala mataasaa qaba. Imalli hin dhaabbatu waanuma gara fuulduraatti ka aartii Oromoo kana keessatti gara fuulduraatti akka hojjedhu waa'een ofitti amaneefin imaltuu jedhee hojii kiyya kanaan eegale. Imaltuun itteessu ana yaada keetu kan na joorsu kuuti. Mee haala hojii imaltuu nuuf kaasime maal fakkaata? Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e imaltuun yeroo baay'ee itti fudhanneeti kan hojjenne tuma yaadamee dalagames akkasumatti uummanni illee fudhatee jira. Imaltuu almost waggaa lama ol. Audio isaa istiidiyoodhaa baasuuf as abbuu istiidiyoo biratti hojjenne Anteenaa Tafarraa mucaa cimaa yeroo ammaa kana hojii baay'ee hojjechaa jiru. Waggaa baay'ee nutti fudhatee ittuma yaadnee wanti muddamaa kun milkaa'u beektaa. Sanumaaf harkifanneetu hojjenne. Ijoolleenis immoo kan na duuba jiranis ijoollee warra akka Girmaata Shoomaa fa'a, Kiingiraagoo fa'a, Bareechaa Baqqalaa fa'a. Hojicha akka bareeduuf qooda guddaa fudhatanii yeroo baay'ee nutti fudhate ittuma yaadnee hojjenne muddamaan wanti hojjetamu ta'u inneetuma akkasika. Yeroo hedduu narraa fudhatee jirta. Mee haalli imaltuu keessa jiru walaloo fi yeedaloon kan eenyuti? Walaloo fi yeedaloo isaa kan hojjete mucaa Lammii Battee jedhama. Weellisaa dhalle. Mucaa cimaadha. Almost hojii hedduu qaba. Namaafillee kan kenneen jira kaayoo hojiin aartii kun chaalenjii qaba. Chaalenjuma sanaa gaca'utti baramuun ulfaatadha. Mucaa baay'ee cimaadha. Normaalii nama cimaa sa'aatii kanatti namoonni jajjabeessanii bira dhaabatanii waan guddaa nama hojjechuu danda'udha. Isatu hojjete walaloo fi yeedaloo waluma gargaarree wal jabeessanii hojjenne. Mee imaltuu sagaleedhaan nuuf jetta? Goota jaalalaa furtuu onnee koo si iyyaafadhaa eessa jirtaaree onatu lamaatirra marmaaree mootorbaan oboote jahanjiille. Warri keessa boona warra heerabseeraan odaa jala taa'e safuuf adabduudhaan tottolcheesi kuulee siif qalbiin na guule. Imaltuun hin teessu ana yaada keetu kan na joorsu kuulee nan dhufaa sabboontuu dukamii bushooftu mujuun qaxxaamura. Ayyaa odaa gaddinni cukkaadha asimee bareenni durba jiille. Hayyee sirba bareedaadha dhugumayyuu sagalee ajaa'ibaadha gurra namaatti kan tolu kanatti qabdu. Waa'ee durba jiillee kaasteetu jirta walaloo kana keessatti mee waa'ee sana nuuf kaasime? Waa'ee durba jiillee kan hin kaase jiilleen warri jiillee kun warra safuu natural culture warra qabanidha. Aadaa hin tuttuqamne aadaa originaalii jechuudha. Achi gaafa gadi buutee ilaaltu warri sun warra seenan isaanii baay'ee maqaan naaminidha. Kanumaaf hin fayyadame. Haaluma bareedatti illee ibseen jira. Achi keessattis immoo gootota hedduutu jira. Gootonni maqaa hin naamin warra akka Ida'oo Boruu kun. Ida'oo Boruu eenyu faadha? Mee waa'ee sana nuuf kaasime? Ida'oo Boruu kun laayibraarii Oromooti beektaa seenaa tuulamaa kana keessatti nama waa'ee shaggar kanarratti
balbala ishee beekasii galee nama cimaadha maqaan isaa hin dhahamne malee kanumaafini aartiin iyyuu wanti guddaan aarti jedhamuyyuu waan hin jirre tokkoof sagalee taate waan hin beekamne tokko beeksisuudha miti nama hin beeknetti kanumaafi torban oboo keessatti illee kan hin maqaadhe gootota hedduutu jiru bar kan nu hafan warri maqaa hin dhaamin warri daadhii fayyisaa tiim daadhii fayyisaa jechuudha warra Maccaaf Tuulamaa kana ijaaran keessatti warri daadhii fayyisaa faana dhahanii isaan faanatti qabsoo bara durii san keessatti godhaa turan bar hedduudha bar gootonni kan maqaa hin dhaamin. Jahan Jiillee hoo eenyuun faadha isaan? Jahan Jiillee kuni Tuulamni ilmaan sadii qaba mitiire Daacci Bachoo fi Jiilleedha. Jiillee immoo ilmaan jaha qaba. Guusaa, Goonaa, Looyyaa, Siibaa warra jedhamantu jiru. Achi keessaa immoo intalli ani jaaladhe tun sanyii Ida'oo Boruu warra Jahan Jiillee san keessaa gosa warra sanii jechuudha. Kanumaafi. Mee intala kana qalbiin si mootee jirti moo seenaa sana faarsuu barbaaddeetidha? Moo jaalalti si qabdee jirti warra Jiillee kanarraa? Warra Jiillee irraas jaalala qabee haa ta'u si haa dhiisus garuu intala warra gootaa jaalachuu waan nama jiru mitiire sanumaaf already kanumaaf hin godhe. Baay'ee bareedaadha. Haalli hojii sana keessatti mudannoon waggoota lama ture naan jettee waggaa lama ol jettee mudannoon achi keessatti si mudate jira maal fakkaata? Mudannoon achi keessatti na mudate hin jiru bu'aa bayuma aartii Oromootiif kafalamuun kafale mudannoo namni hunda naasa'usi waan keessaa mu barumsa ta'u qofa dubbanna guyyaa tokko na yaadadha already imaltuu hojjedhee gaafan galu oduu istiidiyoo taa'ee jiru sa'aatiin natti deemee ture normaali gar malee ani sa'aatiin hin deemne see ifaa keessa jira gisee dhachii gadi boo manni ani kireeffadhee jiru karri isaa cufameera kulaan ani keessa galu immoo hulaa wayii akka namni irra deemu beektaa ulaasaa irra namni hin socho'u waraabessi natti dhufe harka sa'aatii 5 walakkaa akkasi guyyaa sana mudannoo hamaadha jedhee yaadaa gammatti illee. Akkam taate akkamii jala baatere? Bakka hin jira mitire onnee dhiirummaatu naa dhufe. Kun iyyuu imaltuu hedde gaafuu sirba imaltoota jaartu. Mudannoo ajaa'ibaadha. Mee erga imaltuu gadhiistee booda yaanni uummataa gomiin yaanni uummata siif kennu maal fakkaata ture? Akka yaaddetti milkootee ta'uu maal fakkaata mee? Ani dhugaa dubbachuuf ta'e carra qabeessa gaafa siin jiru immoo lotorii na beeyoo sun taane uummata kana qabaachuun qabeenya guddaadha beekta. Waan ati hojjettu uummanni sirraa fudhate gaafa hamileesii ta'uu waanuma hojjette kanaayyuu gaafa uummanni akka itti barbaadutti gaafa hojjettuuf uummanni already waan ati hojjette san hin jaalata kan isaati waan ta'eef aartiin uummanni na fudhachuu isaatti gammadee jira. Weellistoonni tokko walaloo yeedaloo yeroo afii isaanii hojjetantu jira. Fi waliif hiraa jechuun maali garaagarummaa isaa akkati argiteetti? Hojii aartii kana wanti ani dhaamu namoota aartii keessa jiranis walitti dhuftee yaada waliif gabbistee inni yaadaduu danda'u yeedaluudhaan inni waaluu danda'u walitti dhuftee walaloon anarraa hin deemne nama biraarraa deemuu danda'a. Hojii ani miidhagsee hojjechuu hin dandeenye namni biraa miidhagsee hojjechuu danda'a. Akkasitti walitti dhufanii hojjetamanii wanti uummataa kun waan akkasii baratame natti tola. Ayyee yaada bareedaadha. Mee gara fuulduraatti dachiirraa maal aha eegnu imaltuu jedhee dhufee jira. Gara fuulduraatti maal hojjechuuf kanatti karoorfate? Imaltuun kaakoo maqaa isaatti ani imalarra hin jira. Imalli immoo dhaabbatu mitire. Gara fuulduraatti hojii bareedan hojjedhee uummata kiyyatti gadi ba'aa jedhanii yaada kanarra caalchiseen jedhamu waanuma kana madaalu wayii waan kana hin diigne jechuu yaada hojii agammatti hojjedhe kana akka hin diignetti bareechee mana hojjedha jedhee yaadaa jira. Namoota baay'een akkana duuba jiran natti himaa jiru. Warra akka Girmaata Shoomaa fa'aan warri Aabbus Istiidiyoonis Kingiraagonis akkana duuba jiru waadaanaa seenaa jiru. Waan bareeda hojjechuudhaaf ammas karaarra jirra jalqabneerrayyuu. Okay, jalqabdeettaa jechuudha. Waa harkaa qabdaa jechuudha. Dhugaa. Ayyee anaa dhufu jenna. Ayyee galatoomii sirba bahee jiru keessaati kan jaallatu tokko ta'u daawwattoota keenyaaf fira. Maasangamaa lafan baatu talbaa facaafata taati tokko du'ee tokkon taa'u wal gaggalaafata taati. Imulee yaa garbachiisa biyya ofii maaltu gaddiisa sangaa oofaa jennaan oofni baane shaggariini kushaniin bitata kushantamaan bita gariin yaa alaamaa qawwee maa'an koona labaniini yaa marre yoo du'e jabaan gaafa biyya.
xumurarratti yaada kun otoo ka'ee artiin kun immoo otoo akkas ta'ee kan jettu yoo qabaatte yaada xumuraan of kaasine. Amma already uummanni keenya miidiyaadhaanis nu hordofaa jira gar malee nu jajjabeessaa jira nu ilaalaa jira akka durii miti. Wanti xiqqoo hafoo jiraate abbootiin qabeenyaa ispoonsarii akka nu godhan barbaanna. Abbaan qabeenyaa diinagdeedhaan yoo godhe nuti immoo sagalee keenya waan guddaa ga'uu dandeenya. Nuti qabeenya rabbi nuuf kenna sagalee qabna malee maallaqa hin qabnu. Warri immoo maallaqa qaban nu bira dhaabatanii gaafa hojjenne isaanis maqaa argatu nus immoo uummataaf hojjennee gammannaa jechuudha. Inti namoota galateeffachuu barbaaddu. Namoonni ani galateeffachuu barbaadu kaa lakkoofsan hin dhumu duraan dursee Waaqayyoo isa kennaa kana keessatti uummata kanaaf akkan hojjedhu na godhe galateeffachuun barbaada. Taansee maatii koo, haadha koo, abbaa koo, obboloota koo fi uummata kiyya ganda koo obboloota tamsaa guutuu isaanii galateeffachuun barbaada. Itti aansuudhaan immoo Girmaata Shoome nama waan guddaa naa godheedha normaalii himuullee himee fixuu hin danda'u normaalii waan isaan naaf godhan Kiingiraagoo abbaa koo Shirikardi lammii battee fa'a Bareechaa Baqqalaa fi garee isaa guutuu tiimii isaa waliin hojiin sun akka miidhagu godhanii Taaddasaa Juurruu mucaa naannoo kiyyaa namoota hedduudha kan na bira dhaabatanii galatooma jechuun barbaada. Hayyee ulfaadhu as yaada kee as istiidiyoo keenyatti dhuftee maqaa daawwattoota OGMC miidiyaatiin guddaa galatoomii ulfaadhuun siin jedha. Dhugaa isinis na iyyafattanii akka nanas taa'ee haasa'e uummata kiyyaa wal baruu na godhu keessaniif maqaa miidiyaatiin maqaa uummata Oromootiin sin galateeffadha. Thank you. Hayyee galatoomii ulfaadhu. Hayyee. Hayyee kabajamtootaaf hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation turtiin hanga ammaatti taasisnee kana fakkaata ture. Egaa yeroo biraatti qophii biraatiin deebinee amma wal arginutti nagaatti nuuf turaa.